Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa hundeeffama paartii badhaadhinaa waggaa 5ffaa marii paanaalii gaggeessuun kabaje. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa kaayyoon marichaa hojiilee paartichi waggoottan 5 darban hojjetaa ture xiinxaluun milkaa'inoota argaman haala itti fufsiisuun danda'amu irratti miseensota paartichaaf hubannoo waliigalaa uumuufi jedhan. Kaayyoon marii irraa miseensota paartii keenya paartii badhaadhinaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa keessa jiran kabaja ayyaana waggaa 5ffaa paartii keenya guyyaa har'aa kabajaa jirra. Kanaaf kabaja kanarratti sagantaan adda addaa qophaa'ee sagantaan suntu gaggeeffamaa jira. Imala paartii badhaadhinaa waggoottan darban kana keessatti gama barnootaatiin jijjiiramni qabatamaa dhufuu kan himan Dr. Lammiin keessattuu cabiinsa barnootaa furuu fi qulqullina baruu barsiisuu mirkaneessuutiin sadarkaa gadii kaasee hanga oliitti milkaa'inoonni danuu argamu ibsan. Barnoota idileen duraarraa calqabee hamma sadarkaa maastersii fi PhD'tti hojiiwwan maaltu hojjetamuu qabu kan jedhu kun sirriitti addaan bahee irratti hojjetamaa jira. Kanaaf qulqullinni barnootaa kun ishoo guddaadha. Qulqullinni barnootaa kanarratti xiyyeeffannoon kenname infraastiraakcharii irratti, faasilitii irratti, dandeettii barsiisotaa irrattis akkasumas immoo hojiiwwan hojjetamuu qaban baay'eensaa hojjetamaa jira. Pirezidaantii itti aanaan dhimmoota akaadaamii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dr. Tashoomaa Abdoo gama isaaniitiin Yuunivarsiitichi galmoota paartichaa milkeessuuf kutannoon hojjetaa jiraachuu kaasanii fuuldurattis karoora paartichaa hojiitti hiikuun bu'aa caalmaa fiduuf xiiqiin kan hojjetamu ta'uu dubbatan. Qarumayyuu yoo dhaabbannu saayinsii fi teeknooloojii irratti fookas goonee akka hojjennudha. Kana jechuun maal jechuudha? Gama saayinsii fi teeknooloojiitiin humna namaa mootummaan keenya barbaadu, humna namaa paartiin keenya barbaadu oomishuu jechuudha. Egaa kanaan wal qabsiifnee har'a addunyaa irratti akkuma hundi keenya beeknu teeknooloojiin yeroodhaa yerootti geeddarama. Yeroodhaa yerootti teeknooloojii geeddaramu kana faana humni walgitee deemu uumamuu qaba jechuudha. Keessattuu jenereeshiniin amma akka yuunivarsiitiin oomishnee baasnu kun jenereeshinii teeknooloojii hubatee teeknooloojiidhaan hojjechuu danda'u, teeknooloojii lafa qabsiisuu danda'u, teeknooloojii waraabee gara biyya keenyatti fiduu danda'u oomishuu jechaadha. Kanaafuu galma kaayyoo paartii keenyaa galmaan ga'uudhaaf tokko akka dhaabbataatti kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuudha. Akka madaallii kootti gama baruu barsiisuutiin humna namaa oomishuutiinis haa ta'u, gama qorannoof qo'annoo gaggeessuutiinis haa ta'u, gama tajaajila hawaasummaa keenyatiin kana hubannoo keessa galchinee hojjechaa jirra jedhee kana namana. Hirmaattonni marichaa tokko yaada Adaamaa Broadcasting Servisiif kennaniin maricharraa hubannoo gaarii argachuu himuun fuuldurattis hirmaannaa miseensummaa cimsachuun imala badhaadhinaa paartichi qabate galmaan gahuuf cimnee ni hojjanna jedhan. Mariin kun baay'ee milkaa'aadha. Namoonni hayyuu baay'eetu as keessa jira. Namoonni bifa adda addaatiin waan adda addaa ilaalu. Yaada san cuunfinee waan irratti walii galle baay'ee qabna. Galmaan gahuudhaaf kaayyicha qabame sanis kanaaf mariin baay'ee ho'aa baay'een kan namatti tolu kan baay'ee walirraa baranne waan akkasiiti. Mariin hadhaa kun dokumentoonni irratti mari'annee jiranii. Dokumentoonni irratti mari'anne kun bu'uurumaan akka miseensa paartii tokkootti tun ta'in akka lammii biyya kanaatti kanneen beekamuu qabanii fi kanneen hubannoo gaarii fi biyyaaf waan akka nama dhuunfaa tokkootti akka nama qaama baratee tokkootti buusuu qaban kan agarsiisan waan ta'eef haala gaariidhaan arcaatii tokko malee leenjichas fudhataa jirra, marii irrattis hirmaachaa jirra jechuudha. Kenniisa tajaajila hawaasni nurraa barbaadu fakkeenya wantoota waajjiraalee adda addaa keessatti hojjetamaa jiran kana hunda dhabamsiisuudhaaf kan nuti asitti argamne, ammas immoo tokkummaadhaan hawaasa keenya hunda wallaalaa hunda barsiifne ceesisuuf kan nuti asitti argamne, kutannoodhaan waadaa walii gallee akka tokkummaadhaan hojjennu
namni tokko duubatti akka hin harkifanne namni guddina biyyattii kanaaf duubatti harkifatu diina keenya akka ta'e namni immoo guddina biyyattii kanaaf tumsa godhu immoo fira keenya yookiin immoo wadaaja keenya akka ta'e itti ilaalleti akkasitti itti deemna jechuudha.